bakka ofii caannatti akka itti taa'anii si ilaalu. Bakka si aarsa bakka. Ati hojii magaarii dalage hojii gaarii gisee dalagees nama kan nyool si fuudha. Hojii gaarii malee kiyyan badin. Bakka fataanaadhi bakka. Naayee. Akkuma fadhan na gooti. Maakiin tun akkuma feete na gooti. Oobsanuma qaba jirra kun. Oobsa. Rabbiin oobsa nama dhalaaleen tiyyata biyya arabaa takka. Isaanuma naa wayya miskiintu. Maal kofaltasa? Wallahi kofalin maaki. Nama nattin akkanan godha koo akkana manattinne. Sani miti bar. Ati isa beektaa tummata kana kan hin beeku bara. Wallahi Facebook irratti nagar. Gaaf tokko qaba. Ay wallahi amma nageenya kan namni dhufne hin jiru jechuudha. Fayyaa maraataan nageenya wanti nama dhufu. Beerbeeressawwachi. Hai. Barjarri komatti jala waan biraa nyaatee jiru jiran waan maal nyaatee jira. Dhugaadha. Ani hin beeku. An takkaa viidiyoo isaa ilaaleetu hin beeku. Maal nyaatee jaanii bar. Laa ilaa. Haa bakka ni gaa komatti irratti katabina. Laa ilaa. Maal godhuuf kunuunti akkam ta'uuf. Taaptaan godhaafam. Beekamuufi funyaaniin nan baatu. Insha Allah beekamin. Haga adduu qiyaamat. Hai. Idan namni beekamu amma butaantii sanis beekamu maaf kaatee jechuudha. 700 qabaa mudummaa. Laa ilaa. Ani guyyarraa gorsa babbareedaa kan asirra posti godhu barra 100 akkan qaba. Zamanan ismo. Zamanan mo. Hai nadi. Hai mati wallahi. Koflu maaf na dalti bar. Thank you so much. Oh, thank you so much. Umaanyu ti tokko boonyuuf nu dalare. Umati kofluuf na dalti. Abaaboo lama kan guys. Umaan nama hundaa kalmoo gammaddee kofaltuuf daltee ni feeti nama yoo haati nama hundaa. Awwaya nama naasini haadha biyya naasi. Wayii haati tanti akkaata kofaltuuf si dalte. Teenyaa tokko nuti boonyu nu dalle. Namni ajaa'ibuma qaba. Bakka barana ilkee diitin dhumatti tabra. Banamee jira guys. Double guys, please. Dhagaye. Namni hundi Usmaan kiyya galatoomi habiibi. Usmaan beeki. Hai. Way khofluuf na dhalte jettee maakinuma. Kanan khofluuf. Double way doubility. Kanan khofluuf. Hai maali. Mai rakkoo jira zamaanoo. Rakkoo jire. Ummati kanan khofluuf na dhalte. Teenyuutiitu akka namni bo'uuf dhalle. Namu akkuma haa. No je, Ashmuri. Tap goda guys. Akan mirkaanuf na daltani summanti. Namichi fayyaa qabu namichi injeenaan ulee qabannaan xiqqaadha barumsa. Maal kana namichi naan jiru? Ara injeenaan mucaan xiqqaadha. Ulee garuu yaa ulee inni qabatee waliin dhugaa. Wayi nunnu turjumaan namicha injiina. Kami kana namicha naan jiru kun akaakii jedhu. Namicha. Kami kana namicha naan jiru kun jedhu.
namicha kan bar wani bar Taaptaap. an baddu be Namicha jechuun moo? namicha Taaptaap godhaaf kam? irraanfattee irbunaa seentee na jijjiiramtee jiruun nagante walli isaan akkana jeen irraanfattee irbunaa seentee na jijjiiramtee jiruun nagante kajeen Murtii guutuu dhagaa. laa ilaaha duute murtii guute jette maal oo bichoontu wallaa fayyaa qabdu kun wala koomantii jala deebisan ijoolleen teenya ni deebifti eessa beeytati eessa beeyta Sadiir Saidii. yaa Dhageeffadha. Taaptaap godhaa ustaanii nu laayina akka TV cufametti. waa hina jedhuudha horiin jijjiira akka garaa rabbisi haayiru dhaggeeffannee barreesse Kadiir Sa'iid Adamaa Qabatu jiraan. Tarra laaliin wiliigaa gamni obsaan gaara diigaa intaliga jireenyaatu iddoo guddoo qaba nama obsa qabuutu laaleetti dhaqaba kana eenyu je Maaltu bu'aa jira sa? ana boo jiras je fugoradis Maal taati sama nama guddaa miti yaati. Nama guddaan sisii bara guddaa. badhaasa waaqaatii obsi qooda guddaa Guys, taaptaap godhaa. namna lafee tuyta eega ilmi namaa qabuu dhalootuma beekanii kabajuun habeenuuf dirqama eenyu akkana je Adamaaru. Masha Allah. Mirti barate. Ati bar tanafi mirti nashi takka takka ni beeki. Mirti takka takka. Guys, taaptaap godhaa. Immoo sirbuma Kadiir Sa'iid kaduriin haati daansi taphatta yoon si mooye. Okay. Akka qofluuf dhalatteeti qofluuf. Wallahi. Qofluuf dhalatteeti. Maali dubbiin tun garaas nyaatte? Garaan nyaatte malee. Xiyyiti. Anumaan diyaa kan qofluuf na dhaltee jaani. Anumaan diyaa kan qofluuf na dhalte. Ta'ee nyuutii tokko namni boofu nama dhala. Ana jeebuma. Yaa miidiyaan fo'uma ijaa. Ajaa'iba bar. Abaaboo sadii. Yaa mirinda way mirin. Ni qaxxaanu moosaaye. Ni qaxxaan. Aboo qixaata keenuma fadhammaa ki dhufaa jiran. Share tap godha guys. Share godha meetar takka. Abaaboo tokko itti idaati share godha. Aboo maakii akka qaxxaamtu numa fadhan. Uummanni moo? Wallaala gaame. Namni biraa tokko abaaboo tokko. Rabbii sodaaddu akkana kana booda hin jeeyin zamaadha wallaahi biroomsi godha. Ay maal taateeti? Naanimi waan naarsoo taate. Naanimi. Cuma diifadhu. Obboleessa kee irra deebiteen barreessi. Qophaawaa guys sadiin baay'isa. Naanimiin hin jirni. Naanimi. Masha Allah. Sadiini wal qarqaaraa sadiini. Mee namuma akka ati qaxxaamtu fadhu kana maqaa isaatiin sitti hima gizee qoy. Ol darbi giftii boo. Maammee. An barbaada dhibu areeda hanke ka'aafooshaan iddiriin biyyi guutuu yaamtee du'aa itti sii godhamtee sii baate tana gisee hibbata kama akka godhaa oolta. Hin beeku Eenyu waan afooshaa ijaartee diri. ree meeqa qalamee du'aa hidhaan sii beebar. Haama akkana godhu kan Warreen beeyniif hedduu jira. Warreen beeyniif hedduu jira. Aboo sadiin baay'isa guys. Ayis wal qarqaaraa sadiini. Suma qixaaxeetuman qalbii takkaan diriirfadhee rakkaa sila. Jiru addunyaa galma keessummootaa.
Maal jette samaaki? Maal qarqaaraa jette? Es queen. Maal qarqaraan jee? Way maakii. Turee bara leegan si dhabe. Tureetiin jiraan. Maal jee? Maal qarqaaraa jette? Wal qarqaraa moo? Wal gargaaraa ji. Wayne gubadhe wal gargaaraa. Yoo nafaa wallaalte. Wal gargaara. Wal gargaaraa? Wal qarqaaraa. Waliif tumsaa. Yes. Badhaasa waaqaatii obsi qooda guddaa. Dirgaat humna lafee du'itaa. Thank you. Ilmi namaa qabu dhalootu. Kumsa diiraa hanta. Wasilaan si adda biddas na jaamaaki. Silaa dhagaa. Silaa barnutis waan meeqa. Mammee koo. Winnie na eega Winnie. Winnie tana eenyu tarkaafu. Winnie please guys. Yeah, Winnie saddeetin qaba. Thank you. Beekumaaf sidhiisan. Tapha kabiraatiif deemaa Winnie saddeet. Tana anamoota himti. Suma moo'ee dhugaa dubbachuudhaaf. Deemaan nama eessatti? Ammaa asitti. Kamaliyoon eegita battee narratti saaphatta. Stop. Dhufaa jiran amma. Maakii amma dhufaa jiran. Yaa maakiin ijoollummaan biyyaa baate afaan Oromoo yoo beeku baatte hunda namatti hin dhaga'amu. Humaan qabu. Akkas jechaa jiranii? Yaa ijoollummaan biyyaa baate. Haganaa beekuun ishee waan guddaadha. Areedimaan kan akkana godhaa oolte. Yaa taaptaap ishee godhame guys. Akkanuma jaa. Areeda kana margaayisi. Reemee qaqqalamee masjiida dhaqe. Waydii biyyaa. Aboomee sadiin baay'isa. Sittolee maaki? Maarreen? Areenni qiyya. Nama areeda as jalaa qabu akkana heddummaatu korbeessa na fakkaata. Maal joofete maal na fakkaata? Kabajaa wallahi. Waan maal ijji miidhagati garaa nama guddaa. Sorry naan jettee maal ijji barbaadin zamaanoo wal kabajaa. Deebanuu raasi waan maal ijji. Korbeessa na fakkaatan eessatti korbeessi fakkaata. Arrabni maa arrabni kanaa maal? Kabajaa guddaa. Atuun ife taaree. Naa beeku geetiif galatoomi zamaanoo tiyya. Ilmi tiyya tana gannaquun barbaadu ni beektaa? Ilmi maal qabdasa ilmi jechaan micoon ilmi. Hai, muxawwii ajaa'ibaaf goote biyya. Zamaanoo wallaahi gizi fataana goota ganni beektamii. Fataan si godhee korbeessa bitee jettuun seetuman taa'amii shan. Araagaa beektaa zamaanoo osoo amma nama biraa taate arraban xuluqna godhan. Tafunyaan hin qabu. Galatoomi. Waa'ee naan qabu na arrabsiin. Wallaahi waa'ee naan hin qabu. Tafunyaan hin qabne itti yoo na arrabsite amma gabaabdu itti yoo na arrabsite waa'ee naan qabu na arrabsiin rabbisu daadhu. Si dhaga'ama? Waa'ee naan qabu yoo na arrabsite natti hin dhaga'amu malee hin dhaga'u oolchiisa. Ayyee tafunyaan hin qabu. Waa'ee naan qabu na arrabsiinii. Okay, sorry Maki. Sorry. Sorry, dheertu. Amala waan jira hunna arsa waa'ee naan hin qabne. Gudii ber. Dheertuun si aarsa ammaati? Waan akkana kun amma na aarsanii beektaa? Because waa'ee naan qabne namni yoo. Okay, tafunyaan akka dhaabbatu. Dheertu. Zamaanoo of kabajilaa na walii wallalta dhugaa rabbi dubbachuudhaaf amma kun arraba guddaadha. Niyyaadhaan baanaara. Nama saala bilbilu nama naarsu rabbii kiyya maali isa? Niyyaadhaan baanaa baran dheerina niyyaatiitiin baana malee dhaabbina kadhugaan baana. Double guys.
Annooma silkiina bilbilna aarsa asumarra taa'ee osoo nama ilaalanii. Ani beektaa ida. As bira osoo akkana osoo halkan nama bilbilna nama aarsu. Laayifii irra gisee namni silkiina bilbilu na aarsa. Too much. Wallahi Facebook fa'aa gisee laayifii seentu. Gisee si bilbilan Facebook ni dhaabbatanii beektaa akkuma wanti kanatti. Ni muraawu. Ni mura. Gisee hedduu fa'aa ta'e fa'aa ni mura. Sibaas. Amma guys wiini kiyya taaptaap godha akka wiini kiyya wanti. Sila dheertuu taate ati maaki sila funyaan faa qabaatti. Wallaahi namatti tolchitu. Nin kakadhata. Ani miskiina wallaahi laazim miskiina. Aboo namatti tolchitu dhiisee ati si argeetiin jira. Rabbiin beekee mana dhorkate miti. Ilmiiti jedhan. Sila funyaan akka dhaabbatee dheertu. Awoo wallaahi ilmiiti jedhanas bikkaa hin taanetti. Ilmiin tantee tan ilmiin. Ilmiiti jedhana gisee namni akka galmaa wallaahi naa. Sila akkana funyaan qabattee miidhaa dheertuu faa taatee funyaan akka. Eessa dhaabbannee deemna sila? Xuluq na godha anuma kana xuluq. Aboo rabbii kiyya ilmiiti jedhana jujjugaa jumma isaatiin amma gannaqu guys. Ilmiiti kan an ilma ishii tanaan na dhibe. Koomantee kanaan katabinaa ni arti. Wallaahi laazim awwanta kana na arsu aniti zammeeyyata akka jaarta geesse. Are wiini kiyya narraa badee guys. Piinsaadhaan furii fudhatti. Wiini kiyya. Naasi galabbate jeen. Naasi galabbate booda ga'u jirta. Afaan Oromootti afaan Oromootti. Wiini saddeet narraa fudhate rabbii kaali qabsu daadhuti. Amma si adda buufi amma. Zamaan wallahi osoo haasoo baadhe wiini kiyya narraa bu'u. Hayu akka tokko dhufe possible tokko naatee yoo sun. Zamaan waan koomantii jalaan naan jee waan takkaan. Injau garuu tunnaa taate maaki. Nama si hojjisaa eebaatti sanuu. Dhugaa nama hedduu si hojjisaa eebaatti. Zamaan adabattu moo nadabattu narraa? Miti qaama tana takkittuma tana qofa maaki waan argaati. Yoo narraa adabatiin zamaan nama hiitaa adabadhu narraa. Adabadhu. Siime adabadhu narraa zamaanu. Takka kan nidee diidama fudhachuu barbaade mana narraa adabadhu. Nama duraan saayiba kan kee tureetu naatti himuu naan jiru jira. Waan aarsoo ta'e natti himin. Ilmiiti yagannaqeetiin hunda keessatti waa ishee godha malee. Waan si aarsuu miti waan si aarsu. Maakiin tuni. Abdee jedha. Abdee je. Abdee wallahi kofla inni koflu sanif. Mana hidhaa uno poolisiin barbaadaa jirti jaan. Biyya tanatti sila biyya tanatti Itoophiyaatti akkasa kofle namni ni geessare. Wallahi Itoophiyaatti silaatee ni hidhamta. Koflatu jaara koflaa bashan. Haa godhanii isa tufan. Milishaan hundi. Maali biskiinni akka koflu. Haa godhan. Rabbi Kanada si geessi ayyee kaasila Itoophiyaa jiraatte karshara jirta kofla keessaniin. Taayisila biyya tanatti namni hedduun koflu. Yeroo akkatti kaalote sana isa addeen kofla tujjaarri akkasitti koflu hundisiidha dalagaa. Kofla kan keessan itti siibanu moo ni usta narraa. Xirri nama hedduuti biyya tanatti kofli isaas xirri waraabbatanii xirri rabaatanii. Awoo maal kofla isaa seenaaf hindi gaafa seenaan beelooti fan dinicha itti fannee seenaaf itti bana bar seenaan gizee booche seenaan kofla isaa dinicha itti nyaatti bar. Daa'ima sossobanne. Daa'ima sossoban. Waan inni jala waan inni jenni makiseen jomaan jala balleesta. Abaaboo sadii gaas. Abaaboo sadii. Ramseko. Maal naan jee. Maakiin tuni duraan sifadhuu turtee naan jee. Abaaboo takka guys. Thank you. Eenyu akkana jechuun.
نفر وترته إيسا أبدي سايبا بقول إيسا وما كابو خلنا كسا دراني دي كسا دراني سينا دراني تركون كابو أنا سما جارتين كابو ناتي جارتين مات أيوة. إيه سفر وترته خمنتي كل جتود أينو إني أبدي نانجي أبدي في نما لما مصديق خمنتي جلت سفر وترته isin nama guddaa dabarnu waan akkanaan jeenaa malee. ها إسن ويجي إندوجي أنا نجايبني nama guddaan fadhamu kun ilma isin naan jetti na ulfeessi isiniitu narrabaa mitiidha. Oo achi barte namni guddaa gisee akkanatti akkana jiru baddee jiru haaraatti yoo barsiifne malee. Kabajaati gafun isin kabajaati dama jaadan isiniif. Gurbaa malti. Achitti akkasi nama yaman dhuga. Isiniin amma naa galtee daa kabajaatti dhuga. Isin kabajachi barte walla. Waakin achi barte. Isin haya na ulfeessitee jirta galatoo. Lafa dhunturre. Seenaa rimmiin nyaatu. Anaa jaalachuu ture. Kunis mucaan nama akkam tokkosa. Siimee waan isaa siimu jira bar. Isaa si fadhu ture gaafa. Abdii isaa nama fadhu malee isaa namni fadhu nagarre. Koofla isaa saniif jira akkamitti miidhan. Abdiin bar gaafa boos gaafa hoblus tokko bar. Eenyu danda'a namni hobla akkasiisa. Abdii dhagee. Gaafa bikka namni waliin qabamutti inni ati immoo waayifaa namaa cabsite immoo neetworkii keetuma garuu waayifaan keetuma. Areeda du'aayin beekana maaluma qaqqabataa ola sila. Maal ta'e waayifii nagaan dalagu jira. Maal nagaan dalagu jira. Du'aayi si godheetiin si gadhisiisee mara afaan kan kee. No walitti. Akka tokko si godheetiin du'aayiidhaan amma guyyaa jummaatiin sallallahu alaihi wasallamiif keessa jannati hono haftee laa walii goggooyde ammas. Amma nagaa qaba. Walitti kam na godhe ammas. Ni qollafamte boo. Ati nagaa qabdaan? Hindee ani waayifaa ajaa'ibaatti fayyadamaa bar maal tateeti. Waayifaa namaan waayifiin bareedu maaki. Barra si garsiisu waayifaa namaan cabsineera waayifaa mana kiyyaan fayyadamuu jira malee. Anis waayifii namaan cabsine waayifii kiyya. Namni yoo ulee harkaa qabaate waan ta'e cabsaa. Amma ati waayifii kee fayyadamaa jirta mee agarsiisa. Zamaanun kun garaana nyaataa jira gisee kaa wanti isa qabee akkam gargaarsa walii guurru. Oh kabiraan akaddu laman qaba. Kabiraan akaddu maaki. Nakaddu neetworkiin kan kee sirriin jiru bar. Okay wait. Boo bakka hunda jaala. Wallaahi. Dhugaa bakka hunda jaala. Keessa beeytoon. Abdeeshoo. Si bira jira Abdeeshoon? Kami Abdeeshoo? Kan mataa luccaa. Abdeeshoo mataa luccaadha. Macheen mataa kee rifeensa kee keessaniin qabu luccaa sana.